Akkam ooltan ijoollee nagaa keessanii oduu durii gaaf darbe isinitti meerraa waan baay'ee barattanii miti eeyyee shaggaa gootan har'a immoo oduu durii qeerransa fi hantuuta jedhu isinii fideera obsaan na caqasaa qeerransa fi hantuuta bara durii qeerransi beela'e tokko kuruphee ari'aa oolee galgalarra qabatee hanga qufuutti ega nyaatee booda booqachuuf muka guddaa tokko jala rafe. Hantuunni tokko ammoo boolla keessa ooltee galgalarra beelaan waan qabamteef boolla keessaa baatee otoo nyaata barbaadaa jirtuu qeerransa kana argite. Akka lubbuun jiru yookaan akka du'e mirkaneessuuf isa naanna'uu jalqabde. Innaa tokko naannofte. Ammas dabaltee innaa tokko naannofte. Garuu qeerransichi homaa akka hin sochoone hubattee jennaan itti aansitee qeerransicharra koortee sakatta'uu jalqabde. Ammas qeerransichi homaa hin socho'u. Kanaaf hantuunni gara mataa qeerransaatti ol baatee gurra isaa suuta jettee ciniinte. Hoggas qeerransichi gurra isaa sochoose. Hantuunni irraa utaaltee buutee sodaa kooti moo qeerransumatu socho'e jettee of gaafatte. Ammas dabalattee qeerransa ciisee jiru kana naanna'uu jalqabde. Innaa tokko marsitee jennaan inni waan homaa hin sochooneef irra baate. Qeerransichi afaan isaa banee waan rafeef hantuunni suuta jettee afaan isaa baname keessa seentee foon ilkaan isaarraa gurrachuu yoo jalqabdu qeerransichi tasa laqa godhee qabate. Hantuunni sirifaatuu keessa taate maaloo yaa qeerransoo na nyaatin, maaloo har'a na gadhiisi, maaloo na nyaatin lammata sirran koru, maaloo gadi na lakkisi, olmaa kee nan deebisa jettee kadhatte. Qeerransichi kolfee mana kolfisiste. Ati ofii keetiifuu hurraa takka akkamitti jettee too olmaa kiyya deebisuu dandeessa? Amma na gadhiisi, maaloo na gadhiisi naan jedhiti sin gadhiisa jedhee. Hantuutittis ega gadi dhiifamtee booda yaa qeerransoo waan na gadhiifteef galatoomi, olmaa kee nan deebisa jettee biraa sokkite. Gaaf tokko hantuunni tuni boollaa baatee otoo nyaata barbaadaa jirtu qeerransi kiyyoo wadaroodhaan namoonni kiyyeessaniin qabatamee argitee itti siquun yaa qeerransoo maaltu si argate jettee gaafatte. Qeerransis kunoo waanuma agartu kana kiyyoon namoota otoo hin argin irra bu'ee qabamee rakkamaa jira jedhee deebise. Hantuunnis ennaan gara kana dhufu namoonni walitti qabamanii otoo nyaata nyaatanuun arge, isaantu kiyyeesse jechuudha. Amma hiriyoota koo waamee bilisa si baasa jettee biraa sokkite. Qeerransi garuu ati ofii keetiifuu hurraadha, akkamitti wanta ani hin dandeenye irraa bilisa na baafta jedhee itti iyye. Hantuunni garuu callisteetuma fiigdee deemuun hiriyoota ishee waamtee fiddee dhufte. Kiyyoo wadaroo sanas ilkaan isaaniitiin kukkutanii qeerransicha bilisa baasanii gara boolla isaaniitti deebi'uuf ennaa jedhan qeerransi akka bilisa ba'ee amanuu dadhabee hantuuta sanaan yaa hantuuta, ani hurraa si jedheen si tuffadhe, garuu ani wantan abdii kudhadhe irratti dhuftee du'arraa na oolchite jedhee dhiifama gaafate. Hantuunnis gaafa afaan kee keessaa naaf baaste sana
olmaa kee akkan siif deebisu sitti himeen ture kunoo har'a olmaa kee deebiseera jettee biraa deemtee jedhama. Ijoollee seenaa kana irraa wantoonni ifatan akka hin jirre hubattanii miti? Eeyyee uumamni Waaqayyoo uume hundi dandeettii fi abshaalummaa mataa isaanii ni qabu. Kanaaf waan hunda ifatanii ilaaluun nu hin barbaachisu. Kana barachuun barbaachisaadha. Oduun durii har'a isinii fide kana fakkaata. Yeroo biraa oduu durii bareedaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.